Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Birmaduu Miidiyaa akkam jirtu nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aatti yaada gabaabduu tokko fudhadhee gara keessan dhufe yeroo gabaabduudhaa fi walii wajjiniin akka mari'annutti. Yeroo ammaa kanatti hundumti keessan akka beektan burjaajii baay'eetu deemaa jira siyaasa keenya keessa. Akka ilaalcha kootitti lafi qabaniif lafi gadhiisan xinnoo ishee nama dhiba. Yeroo kana ta'u immoo tarii kan wayyu jedhee ani amanu gara wanta bu'uura ta'e wanta hundee ta'e tokkotti deebi'anii ilaaluun gaariidha. Yaada jedhuun inni waa'ee mirgaa fi dirqama lammummaa akka walii wajjiniin haasofnu barbaadeen gara keessan dhufe. Jalqaba waa'ee mirgaa dubbanna. Mirga yookiin rights inni jedhamu kuni mirga namni tokko nama biraaf kennu otoo hin ta'in mirga namni dhalootaan uumaa isaarraa argatudha. Kanaaf hundeen mirgaa Waaqayyo sana nama uume. Waaqayyo kana maqaa fedheen waammachuu dandeenya akka amantii keenyaatti. Garuu Waaqayyo isa uume sanatu nama ulfina qabeessa godhee, nama mirga qabu godhee akka mirga isaa keessatti immoo nagaadhaan akka inni jiraatutti nama uume. Dubbii kanarratti gadi fageessinee yeroo biraa haasa'uu dandeenya. Garuu ammaaf nu ga'a. Mirgi namaa hundeen isaa kan inni dhufu dhalootaan dhufa. Kanaaf namni tokko baratee barachuu baatee, qabeenyaa qabaatee qabaachuu baatee, beekaa ta'ee ta'uu baatee, xinnaa ta'ee guddaa ta'ee namni nama ta'uu isaarraan kan ka'e mirga qaba. Mirga jiraachuu qaba. Mirga filachuu qaba. Mirga waan barbaade irratti bobba'uu qaba. Mirga waan barbaade waaqessuu qaba. Mirga nama barbaade wajjiniin firoomuu, hiriyaa ta'uu, fuudhaaf heerumaan walitti hidhamu mirga sana hundumaa qaba. Lammaffaan mootummaan kan inni barbaachisee mirga namaa sana eeguufi. Namni humna qabu tokko nama humna hin qabanne irratti ka'ee akka inni mirga isaa hin molqinetti. Namni qabeenyaa qabu tokko isa qabeenyaa hin qabne irratti ka'ee akka inni garmalee dhiibbaa itti hin fidnetti. Namni hundumtuu dhalootaan mirga Waaqayyo isaaf kenneen walqixxee wanta ta'eef mootummaan giddugaleessa ta'ee dhufeetu akka inni tokko humna horatee, meeshaa horatee, qabeenyaa horatee isa kaan irratti dhiibbaa hin fidne, dhiibbaa hin malle jechuudha. Humnaan akka inni irratti hin bobbaane, humnaan akka inni mirga isaa hin molqinetti nama sana eeguuf tiksuudhaaf mootummaan barbaachise. Mootummaan immoo karaa sadaffaatti mootummaan immoo humna yookiin taayitaa kan inni ittiin kana eegsisu kan inni argatu jaalala sabaa irratti hundaa'eetu. Saba sanatu walitti dhufeetu walii galeetu eeyyama kennaaf mootummaadhaaf. Namoota isa keessaa filamaniif isin mirga keenya kana nuuf tiksaa. Namni ormaa bakkeedhaa dhufee diinni ormaa alagaan dhufee akka nurratti hin bobbaanetti nurraa tiksaa. Numa keessaa ijoollee keenya kaasaatii, hidhachiisaatii, barsiisaatii, godhaatii mirga keenya tiksaa. Hariiroo biyya ormaa wajjin hin qabnu irratti isin mirga keenya tiksaa. Nu keessaas namni humna qabu tokko nama humna hin qabne irratti ka'ee akka inni hin bobbaanetti isaaniin nurraa tiksaa jedhee mootummaa dhaabbata. Kanaaf mootummaan hundeensa, humni mootummaa, aangoon mootummaa kan inni dhufu saba isaa jaalala isaatiin
akka mootummaan kun isa tiksutti, akka isa eegutti, akka isa geggeessutti, akka dura buutuu ta'utti saba isa kennee sanarratti hundaa'a jechuudha. Kun waan sadaffaadha. Inni arfaffaani mootummaan tokko yookiin immoo namni itti gaafatama itti kenname tokko yeroo inni mirga tiksu, saba sana tiksu, walqixxummaadhaan tiksu, mootummaa giddugaleessa ta'e, alagaan bakkeedhaa dhufee akka isa irratti hin kaane, akka isa irratti hin bobbaane saba sana tiksu, saba sana keessaa inni tokko ka'ee dalgaan humnaan isa kaan irratti akka inni mirga isaa hin morqine, mirgi namummaa sun akka inni hin dhiibamne tiksuun itti gaafatama mootummaati. Gaafa isa sana gochuu dadhabu mootummaan suni waan akeekameef waan dhaabbateef tokko hin gunne jechuudha. Yeroo sanatti mootummaan sun jiguutu qaba. Yeroo sanatti mootummaan sun buqqa'uutu irra qaba. Yeroo sanatti mootummaan sun warra itti gaafatamni sun isaanirraa fuudhamee warra mirga kana tiksuu danda'u biraatti kennamuu qaba jechuudha. Waa afur ilaalle jechuudha. Mirgi uumamaan waaqarraa namaaf kenname. Namni hundumtuu mirga walqixxee qaba. Lammaffaa mootummaan mirga sabaa kana, mirga namaa kana tiksuudhaaf namoonni filatan. Sadaffaa mootummaan kun aangoonsaa kan inni irra dhaabbatu saba isaa jaalala isaatiin filate irratti. Mootummaan tokko arfaffaa irratti yoo isa sana gochuu dadhabe, yoo isa sana gochuudhaa baate ofiisaaf cunqursaa yoo ta'e, tyrant yoo ta'e, namoota nama dhiibu, nama matta'aa fudhatu, nama gubboo fudhatu, nama bu'aa dalgaan deemu, nama jireenya isaa fooyyeffachuuf jedhee warra kana irratti bobba'u yeroo ta'u, yeroo mirga sabaa sana eeguu dadhabu mootummaan suni buqqa'u, mootummaan suni kan biraatiin bakka bu'uu qaba. Kuni waan bu'uuraati. Isa kanarratti yaaduun nuuf mala jechuudha. Inni ittaanu waan dubbachuu barbaadu tokko lammii ta'uun, lammii biyya tokko, lammii qomoo tokko ta'uun maal gaafata? Fakkeenyaaf namni tokko ani Oromoodha yeroo jedhu Oromoo ta'uun maal jechuudha? Maal itti gaafatamni isaa? Waan irratti yaaduu malluudha kun. Tokko waan bu'uura ta'an biyya ofii tiksuu, mirga ofii tiksuu, namni nu keessaa dadhabaa ta'e tokko kan qabeenyaa hin qabne kan hiyyoome tokko, namni dhukkubaan laafe tokko, namni ofirraa waa ittisuu hin dandeenye tokko, namni ilma hiyyeessaa ta'e tokko, namni abbaa fi haati irraa du'an tokko, haati manaanni abbaan manaa irraa du'e tokko, kan tika dhabde tokko, tikfamuu akka dandeessutti nagaadhaan sodaa malee, naasuu tokko malee baatee galuu danda'u. Warri kuni maal jennu ulaagaa bu'uuraa warra ta'an, jireenyaaf warra barbaachisoo ta'an, warra fundamental ta'an, warra yeroo baay'ee irratti yaadamuun illee silaa hin malle, warra akkasumaan kennamoo ta'an, warra akkasumaan akkuma amma namni waa'ee qilleensa fudhachuu, jiraachuuf qilleensa fudhachuun barbaachisa, oksijiinii nu barbaachisa. Garuu waa'ee qilleensaatti yaannu yeroo kaanu, yeroo baanu, yeroo gallu qilleensi kun akkasumatti nuu fudhatama. It's given jechuudha, kennamaadha. Akkuma kana warri basic values ta'ani eegamutu irra jira. Oromoon safuu jedha warra akkasii kanaan. Safuun kuni daangaatu jira jechuudha. Kanaan dura yeroo baay'ee dubbanneerra kanarratti daangaatu jira.
Waaqaaf nama gidduu daangaatu jira. Namaaf nama gidduu daangaatu jira. Abbaaf ilma gidduu daangaatu jira. Ilmi abbaasaa irratti waan inni gochuu hin malle wanta daangeffametu jira. Ilmi haadha isaa irratti gochuu kan hin malle waan daangeffametu jira. Safuutu daangeessa warra kana. Yoo safuun kun eegame duwwaa, yoo safuun kun eegame, yoo inni toora isaa eeggatee deeme duwwaa jireenyi jiraata. Amma utuu jireenya biyya lafaa kana keessatti hundumtuu toora isaa keessaa ba'ee isa kaanitti bubbu'a ta'e jireenya ta'uu hin danda'u. Warri akka aduudha, warri humna guddaa qaban, warri waan tokko itti naqa tokko itti ba'uudhaan bassanii balleessuu danda'ani, warri akkasii biyya lafaa kana faa warra pilaanetii adda addaa kana utuu daangaan hin jiru ta'e naqoo tokkoon bassanii ishee balleessuu jechuudha. Kanaaf safuun sun jiraachuun barbaachisaadha. Akkaataa jireenyaa keessatti akkaataa namni itti jiraatuuf, akkaataa bineensi itti jiraatu, bineensi alaa ittiin jiraatu, bineensi manaa ittiin jiraatu, akkaataa ittiin biqiltuun lafarraa jiraatan kuni safuu barbaachisa. Daangaa barbaachisa. Daangaan kun yeroo dhibamu, safuun kun yeroo cabu, akkuma argitanii amma fakkeenya biyya lafaa irratti waa'ee ho'ina gochaa namaatiin kan ka'e, gochaa namni raawwatuun kan ga'e garmalee waan itti gargaaramuu malu caalaa gargaaramee biyya lafaa ho'isuurraan kan ka'e ho'inni biyya lafaa kanaa baay'ee ol ka'aa deemaa jira. Kun ta'uun immoo bokkaan yeroo isaatti, qilleensi gaariin yeroo isaatti dhufuu akka hin dandeenye godha. Inni kuni goga fida. Inni kuni balaa bokkaan garmalee roobee isarraan kan ka'e akka balaan adda addaa dhufu godha. Isa kanaafiti daangaan sun, safuun sun barbaachisaadha. Safuun Oromummaa. Oromoon kanaaf safuu jedha. Cooraa fi aboonni kan gochuu malan, abbaa filmiin kan gochuu barbaanne, kan immoo akaakayyuu filmi gochuu malan, kan seerri sun eegu, kan inni suni baay'ee barbaachisaadha. Inni kun hundumtuu immoo waan tokkoof buluutu irra jira. Isa sila jenne mirga namummaa, namni tokko bilisa ta'e, walaba ta'e, sodaa tokko malee, daangeffamuu malee, mirgi isaaf eegamee fi nagaadhaan jiraachuutu irra jira. Walaba ta'uu qaba namni. Afaan Ingiliziitti freedom, liberty jedhu. Namni tokko bilisummaa qabaachuutu irra, walabummaa qabaachuutu irra. Dubbiin ofiin of bulchuu barbaachisaadha. Kanaaf namni biraan gaafa dhufee hambisaan mana keensiif bulchaa, akkaataa itti maatiin kee jiraatuun anatu siif daangeessa, anatu siif mura yeroo jedhu, yeroo sana mirga kootti darbe jechuudha. Bilisummaa koo na dhorke jechuudha. Walabummaa koo fudhate jechuudha. Namummaa koo narraa haqe jechuudha. Kanaafiti kun akka hin taanetti maa'inni ulaagaan birmadummaa, ulaagaan bilisummaa, ulaagaan freedom, liberty and self-government ofiin of bulchuu sun eegamuu qaba. Waan nuyi goonu isa kanaaf buluu qaba. Kanarraan kan ka'e nama sanarraa immoo nama dhuunfaa tokkorraa, lammii tokkorraati gama nama hojii isaatti dhimmu, nama hawaasa isaaf bu'aa buusu, nama maa'ii baasu akka inni ta'utu irraa eegama jechuudha. Nama mirga isaa beeku. Nama mirga isaa beeku duwwaa mootuun ta'ini nama dirqama isaa beeku. Kanaafiti lammummaan mirga qaba, mirgi eegamuufi qabu qaba. Akka mirga, akka nama hawaasa sana keessa, miseensa hawaasa sanaa keessa nam tokkotti mirgi isaa eegamuufi qaba akkuma ammaa sobne. Akkuma kana immoo garuu namni suni
waan ni qaba. Maanni itti gaafatama qaba. Dirqama qaba. Waan inni guutuu qabu qaba. Warra akkasii kanaadha. Dhimma kanarratti jecha Abraham Lincoln jedhe tokko sin yaadachiisuun barbaada. Maal jedhe Abraham Lincoln waa'ee biyya Ameerikaa kana yeroo dubbatu akkas jedha afaan Oromootti akka ni jijjiiruu yaaletti balaan eessaa akka nutti dhufu eegnaa jedhee gaafata. Eessaa nutti dhufuu danda'a balaan? Goonni waraanaa tokko Atlaantikii qaxxaamuree nu rukutuudhaan nu caccabsuu danda'a laataa'ii jedha. Deebinsaa immoo gonkumaa jedha. Goonni tokko biyya biraadhaa dhufee Atlaantikiin ce'ee nu rukutee nu caccabsuu hin danda'u, gonkumaa hin danda'u kuni jedha. Waraanni Awurooppaa fi Eeshiyaa hundi humnaan dhufanii laga Ohaayoo irraa jedha dhugaatii fudhachuu yookiin immoo tabba Blue Ridge lafa jedhamu irratti karaa baasuu hin danda'u jedha. Hin danda'ani. Lakkii jedha. Badiisni qooda keenya yoo ta'e ofii keenya kan kana gochuu danda'u, kan of balleessuu danda'u nu duwwaadha. Kanaafi badii kana kan gochuu danda'u, xumura sitti gochuu kan danda'u numaadha, nama biraa miti. Akka saba bilisa ta'ee tokkotti bara baraan jiraanna yookiin of ajjeesuudhaan ni duuna jedha. Inni kun yeroo yaadu burjaajii Oromoon keessa jiru kana, haala Oromoon keessa jiru kana natti fakkaata. Biyyatti Impaayera Itoophiyaa jedhamtu keessatti sabni Oromoodhaan humna caalfatee, Oromoo humna caalchifatee dhufee Oromoo cabsuu danda'u tokkollee hin jiru. Amaarri kana gochuu hin danda'u, Tigreen kana gochuu hin danda'u, warri Ogaaden kana gochuu hin danda'ani, warri Kibbaa eenyu isaaniiyyuu innaa maqaa dhooftan kana gochuu hin danda'ani. Oromoo cabsuu kan danda'u humni biraan biyya sana keessa hin jiru. Naannoo sana hin jiru. Oromoon saba guddaadha. Oromoon saba bal'aadha. Oromoon saba beekaadha. Oromoon saba jagna. Akkuma Abraham Lincoln jedhu Oromoo kan balleessuu danda'u, Oromoo kan cabsuu danda'u, Oromoo irratti badiisa fiduu kan danda'u, Oromoo laaffisuu kan danda'u, amma har'aattis kan laaffise, amma har'aattis kan kuffise Oromoodhuma. Isa kana amanuu danda'u, dhugaa kana hadhooftuu dhargaan ishee, dhugaa hadhooftuu kana liqimsuu danda'u nurra jira. Oromoo duwwaatu Oromoo cabsuu danda'e, ammas Oromoo duwwaatu Oromoo cabsuu danda'a. Maali egaa kun? Tokkoffaa yoo mirga keenya wallaalle, mirga keenya eegsifachuu yoo dadhabne, mirga keenya nuuf eegsisu jennee mootummaa dhaabne tokko yookiin mootummaa eenyuyyuu nuuf dhaabe tokko yeroonni mirga keenya eegsisuu dadhabu kana ofirraa buqqisu, ofirraa cabsu, ofirraa hari'uu yoo dadhabne laafinni isaa kan keenya. Inni addanna miti yeroo hundumaa Oromoon miliyoonii 50, miliyoonii 40 akkuma jarri jedhanitti mi'a fudhannu akka isaanii statistiksiin biyya sanaa
soba dubbatti miti waa'ee Oromoo irratti yeroo dhufamu dubbatamu waa'een Oromoo hundumaa sobatu dubbatama. Mee soba sanaa fudhannu isaan maal jedhu gara dhibbaantaa 39 yookiin 40 jedhu. Mee 40 isaan jedhan fudhannu. 40 innaa fudhannee 120 miliyoona 100 fi miliyoona 20 biyyi suni jedhama. Eega miliyoona 100 fi miliyoona 20 keessaa yoo harka 40 fudhannee Oromoon miliyoonii 48 ta'a jechuudha. Oromoon miliyoonii 48 kun akkamittiin diina isaa meeshaa biraa meeshaa jabanaa yoo dhabeeyyuu harkumaan itti ka'ee ofirraa ciniinee ofirraa galchuutti akkamittiin dadhaba. Meeshaan mul'atu dhugaamatti. Lubnas akka hin jenneef Oromoon jagna. Waanuma dhageenyu irratti nama biraaf iyyuu yeroo argamu lafa ergametti akka inni dhaqee baay'ee lolu akka inni diina isaa hin kufne ni agarra. Argineerras ni beeknas. Garuu dubbiin isaa Abrahaam Lincoln jedheedha. Yeroo isa sana ofirraa buusuu dadhabnu yeroo mirga keenya eegsifachuu dadhabnu maal jechuudha kuni dirqama keenya itti laafne jechuudha. Dirqama lammummaa irraanfanne jechuudha. Lammiin lammii isaa tiksuu qaba isa jedhu sana irraanfanneetu lammii keenya tiksuurraa sababa adda addaan sababa taayitaa barbaaduu ta'uu danda'a, sababa qabeenyaa horachuu barbaaduu ta'uu danda'a, sababa wal jibbuu ta'uu danda'a, sababa wal tuffachuu ta'uu danda'a, sababa walitti inaafuu ta'uu danda'a. Sababa gaariin yoo ta'e karaa koo ta'a, karaa koo hin ta'u taanaan immoo bishaan nyaatu jechuu ta'uu danda'a. Sababni keenya sababni isaa maal akka ta'e tokko tokkoon keenya ni beekna, keessa keenyatti beekna. Inni nuyi bakkeetti namatti mul'achuuf ennee goonuu fi inni keessi keenya beeku, inni keessa keenya jiru adda addummaa isaa ni beekna hundumti keenya. Wal gowwoomsuun barbaachisaa miti. Nuti namni hundumtuu baay'ee wal fakkaata waan keenya. Kanaafiti dhaabannee ilaaluu danda'u nurreera. Maaltu ta'e? Maaltu ta'aa jira? Maaf dadhabne? Maal? Jechuun himannaan isaayyuu nama rakkisa dhugaadhumatti. Inni fakkeenyaaf miliyoonii 48 taaneetu nama miliyoonii 6 reebamne jennee himachuudhaaf yeroo dubbannu namaaf fudhatamaa miti. Namaaf ibsuunis nama rakkisa. Kanaafiti ofitti deebinee yaaduu danda'u, ofitti deebinee ilaaluu danda'uun barbaachisaadha isa jedhuun yaada'ani. Akkuma Abrahaam Lincoln jedhe maal jedhe? Badiisni qooda keenya yoo ta'e ofii keenyaan kana gochuu xumuruus dandeenya. Akka saba bilisa ta'ee tokkotti bara baraan jiraanna yookiin of ajjeesuudhaan of balleessina. Jechuun isaa namatti ulfaataa. Anis ija fuutee ta'uun barbaadu. Garuu haala keenya yeroo ilaallu ofitti deebinee waan wal nyaanne wal balleessine akka sana fakkaata. Isa kanarratti itti yaaduun nuuf ta'a. Haa ta'uyyuu malee haaluma kana keessatti waan jijjiirame tokko bara umurii keenyaatti bara jireenya keenyaatti waan agarre tokko keessumaa waggoota arfan darban kana keessatti waan argine tokko
eega Oromoon cabee kaasee seenaa keessatti waan agarre hundumaa keessaa yeroo laallu yeroo jalqabaaf ilmaan Oromoo kan gabrummaan abbaatti nutti darbe kuni nu ga'e. Kana booddee gabrummaan kuni as nurratti dhaabbachuu mala malee ilmaan keenyatti darbuu hin malu. Bilisa baana walabummaa keenya arganna. Yoo walabummaa keenya kana amma argachuu baanneyyuu utuu kana yaalaa jirru, utuu kanaaf falmaa jirru du'uuf of laanna jedhanii warra kutatan kumaatamaan kan lakkaawamanii ka'anii jiru nu keessaati. Yeroo kanatti of qusannaa malee maal adda biraa maal akkan jedhu hin beeku. Of qusannaa malee dubbiin kun silaa naan ta'uu mala ture, natu baggaa dheeraa keessa ture dubbii kana jechuu dhiisne jechuudha. Taayitaa kanatti anatu nama barnoota guddaa qabudha, nama beekumsa guddaa qabudha, silaa anatu dubbii kana tarii itti mala ture, amma na ta'uu baannaan immoo bishaana nyaattu jechuu dhiifne jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'uu, kan ilmaa fi intala, kan qeerroof qarree nuuf kenne waaqayyoof galanna ta'uu, kan lammii isaaf falmu kan nuuf kenne waaqayyoof galanna ta'uu. Ilmi immoo ilma abbaa caalu wayyaa. Oromoon kana jedha, ilma abbaa caalu wayyaa. Kunoo waaqayyo ilma naaf kennee, ilmi koo immoo kutataa ta'ee anaaf loluuf, anaaf du'uuf of kenneera. Ani immoo jechuu danda'u nurra jira. Ani immoo waan humni koo danda'een gorsuu na ta'uu, kadhachuufi na ta'uu, qabeenyaan qabu irraatii hiruudhaan na ta'uu, ani immoo of dabarsee kenneen ajajamee isaan duukaa hiriiree ilmaan koo naa bulchanii jechuu danda'u turre jira. Baay'een keenya warri umuriin keenya ga'ee ijoollee godhannee ijoollee guddifannee ijoolleen keenya yeroo guddifnu maal jenna, ijoolleen koo naaf haa guddatanii. Biyya ambaa kana yeroo dhufnu baay'een keenya maal himannaa, ilmi koo ijoolleen koo mana barnootaa gaashanaaf argatanii haa baratanii nama ta'anii maaliif egeree kooti fufaa kooti jenna miti. Amma gaa fufaa keenyatu murteeffatee qawwee fudhatee lolee diina ofirraa cabsee nurraa cabsee maqaa nutti horaa, gurra nutti horaa jira. Isa kana duukaa dhaabbannee nuti gochuu danda'utu nurra jira jedheen amana ani. Namichi Charles Province jedhamu tokko maayinni walaloo The Soldier, loltuu jedheen afaan Oromootti The Soldier jedhu waa'ee loltuu kan inni barreessetu jira. Kuni bara dheeraa fuuldura gara bara 1970 jechuudha, gara waggaa 40 yookiin 50 wayii fuuldura kan barreeffamedha, gara 52 fuuldura jechuudha. Akkana jedha. Kan bilisummaa amantii nuuf fide jedha biyya Ameerikaati, kanaaf isa sanaan ilaalaa leensi sanaan. Kan bilisummaa amantii nuuf kenne loltuudha malee tajaajilaa yookiin luba miti. Kan bilisummaa pireesii information nuuf kenne loltuudha malee gabaasaa yookiin gaazexeessaa miti. Kan bilisummaa dubbii free speech isa jedhamu nuuf kenne loltuudha malee namicha isa walaloo barreessu miti. Eenyutu bilisummaa mormuu nuuf kenne? Loltuudha malee qindeessaa mormaa miti.
eenyutu mirga murtii haqaa nuuf kenne? Loltuudha malee abukaatoo miti. Kan mirga filachuu nuuf kenne loltuudha malee nama siyaasaa miti. Alaabaa kan nagaa gaafatu, alaabaa jalatti kan tajaajilu, saanduqa du'aa isaarraa alaabaan kan haguugamu loltuudhaan hiriira mormii alaabaa gubuu kan nu wayyamuu jedha. Meetta yaannu namni tokko lubbuun akka isheen mi'ooftuu taate, jireenyi kun akka isheen baay'ee nama rakkistuu, akka isheen namatti toltu, namni wanta itti bare tokko dhaabuu akka hin barbaanne, agabuu ooluu akka hin barbaanne, cinaachisaa iddoo qajeelaarra iddoo namatti tolu irra ciisu malee lafa gogaa irra ciisuu akka hin barbaanne, midhaan namatti tolu filatanii midhaan ho'aa nyaachuu malee baala nyaatanii, agamsa nyaatanii, bishaan corroqa dhuganii lafa gogaa irra ciisuu akka hin taane, dhagaa boraafachuu akka hin taane hundumti keenya beekna. Yeroo namni tokko bara kana keessa, yeroo ammaa kanatti akka nam tokkeetti boolla miti iyyuu lixee jiraachuutu danda'u akkuma keenya. Biyya ormaatti ba'uu haa ta'uu, yookiin akka warri kaan godhanii garaasaaf gurguree haa ta'uu jiraachuutu danda'u. Nama isa dhiisee mirga keenyaaf falmu isa akkasii sana deggeruun, hubachuun, duukaa deemuun, hir'ina isaa ilaalanii hir'ina isaa irratti itti bobba'uutu hin ta'in, obboleessa koo kunoo lafa hir'ina keetitti immoo ani guutuu nan danda'a jechuu danda'uun barbaachisaa natti fakkaata. Kanaaf itti yaaduu danda'uun baay'ee gaariidha jedheen yaada. Egaa lammummaan keenya akka inni dagaagu, akka inni firii godhatu yoo feene nuti namoota naamusa, amantaa, safuu qabanii fi eegan ta'uu qabna. Dimookiraasiin ilaaf ilaameen, bilisummaan hojii guddaa gaafata, salphaa miti. Wal amantaa gaafata, waliin mari'achuu gaafata. Yaada namatti hin tolle tokko, yaada natti hin tolle tokko dhaggeeffachuu gaafata. Nama akkaataan inni itti haasa'uusaa, akkaataan inni itti waa godhuusaa natti hin tolle tokko dhaggeeffachuu, hubachuudhaaf yaaluu, naamusa godhachuu, safuu, amanuu. Rakkinni biyya keenyaa tokko aadaa biyya sanaa, impaayera sanaa ta'ee dhufee nuunis kun na rakkisu tokko dhugaatti amanuu dhiisne. Waa'ee dhugaa Oromoon dhugaan ilma waaqaatii jedhameti. Dhugaan ilma waaqaatii jechuun sobni waaqa biratti iddoo hin qabu jechuudha miti. Biyya sanatti, impaayera sanatti kan fudhatame maal jedhu haxxummaatu
baay'ee kabaja guddaa qaba. Nama haxxe, nama sobee dubbii waliin dha'ee, nama irratti kaasee, nama qaanessee, nama tuffatee, nama cabsee, ofiisaaf guddaa of fakkeessee, wanti biyya keenya baay'een dhugaa irratti deematu hin ta'in isa afaan tifoozoo isa jedhan tokko tifoozoodhaan deema. Kanaaf namni dhugaan dubbadhee dhugaadhaan waa dhugaadhaan waa godhatu hin ta'in yoo attamitti dubbadhee nani tifoozoo baay'ee godhadhee namitti ishee kana immoo cabsee gadi qabee ani immoo ifee mul'adha isa jedhuun deema. Isa dhiisuu danda'u nurra yoo san dhiibnu ta'ee dimokiraasii nuyi yaannu, walqixxummaa nuyi yaannu, bilisummaa nuyi yaannu, walabummaa nuyi yaannu, biyya nu walii wajjiniin ijaarrachuu yaannu sun hundumtuu ta'uu hin danda'u. Wal gowwoomsuudhaan eessa dhaquu hin dandeenyu. Oromoon karaan soba darbanii gala nama dhibdii jedha. Soba dhaquu dandeenya ta'a garuu deebinee galuu dadhabna. Hin dandeenyu. Kanaaf dhugaa fudhachuu. Waan tokko jedhu namoonni yoo ati amanuudhaa baatteyyuu dhugaan dhugaadhuma. Dhugaan lama hin jiru. Dhugaan tokkuma. Dhugaan yaada, hubannoo, opinion, ilaalcha adda addaa qabaachuu dandeenya waa tokko irratti. Dhugaa sana hin geeddaru garuu akka nuyi itti dhugaa sana dubbasnu, akka nuyi itti dhugaa sana hubannu, akka nuyi itti dhugaa sana ibsinu, akka dhugaan sun jireenya keenya keessatti iddoo itti godhatu adda adda ta'uu danda'a. Garuu dhugaan dhugaadha. Namni hundumtinuu yaada isaatti everybody is entitled to his opinion jedhu. Namni hundumtinuu yaada isaatti kan isaati yaada isaa fudhatamaadha. Yaa fudhatu yaada isaa kan isaati. Garuu yaada isaa yaada koo akkatti qabaachuun dhugaa sana akka hin geeddarre kana yaaduun kanaafi wanta sobaa dhiisuun barbaachisaadha. Waa'ee Oromiyaa, waa'ee dagaagina ishee, waa'ee bal'ina ishee, waa'ee gaarummaa ishee waan baay'ee haasofna miti. Waa'ee Oromiyaa kana yeroo haasofnu eeyyee lafa ishee, albuudaa ishee, lagoota ishee, gaarota ishee, dirree ishee, tabba ishee, bosona ishee hundumaa dabalata. Garuu isa duwwaa miti. Isa duwwaa miti. Waa'ee Oromoo yeroo haasofnu waa'ee Gadaa, waa'ee Irreechaa, waa'ee safuu, waa'ee bulchiinsa nagaa. Gadaani waa'ee bulchiinsa haqaati. Waa'ee bulchiinsa dimokiraasiiti. Waa'ee walqixxummaati. Waa'ee bilisummaati. Waa'ee walabummaati. Waa'ee ilaaf ilaameeti. Waa'ee dhugaati. Waa'ee nagaati. Kanaafi maayinni empire yookiin koloneeffatamuuni soba baay'ee nama barsiisa. Dalga baay'ee barannee guddanne. Amma kan Oromoo gidduutti rakkina fide tokko akka ilaalcha kootitti gaafatanii dalga barannee dhufne sana isa dargii keessatti barannee, isa wayyaanee jalatti barannee, isa wayyaanee ergamuu keessatti barannee, isa akkasii sana finneetu dalgummaa isa baranne sanaan walii keenya wajjiniin waliin jiraannaa jenne yaalii goona. Inni immoo hojjetu. Kanaafiti we need to unlearn those. Warra sana deebinee isaaniin ganne, isaaniin barachuu dhiifne, isaaniin ofirraa mulqine waan qajeelaa ta'e, waan fudhatamaa ta'e, waan gaarii ta'e, waan namatti tolu tokko, waan sabatti tolu tokko, waan waaqa fuuldurattis gaarii ta'e tokko, waan qajeelaa ta'e tokko, waan bu'aa buusu tokko, waan egeree qabu tokko, waan akkasii yaaduu danda'u nurra jira. Kanaafuuti dalga yeroo baratanii the first step is to unlearn those. Isa darbe sana ofirraa mulqu.
kana booddee haaraa barachuu haaraa walii wajjiniin. Amma siyaasa keenya keessattis waan agarrus akkasiiti. Bara dheeraaf wanta adda addaa irratti namni wal jibbe. Amma seena jibbatu bulchaa jira. Dhiifama naa godhaa. Jibbatu bulchaa jira. Amma we really need to take time. We really need to humble ourselves. We really need to take stock of where we were. Isa dhiisne, deebinee, qabbanoofne, isa dalgaa sana dhiifne, isa loogii sana dhiifne, isa walirratti dalga yaaduu sana dhiifne, walitti inaafuu keenya dhiifne, inaafaa keenya lafa keenye, anatu caalaa anatu silaa wayyaa keenya dhiifne, deebinee dhaabbachuu nurra jira. Kanaafi waa'ee mirgaa fi dirqama lammummaa kana irratti yaaduun nu barbaachisa. Hundumti keenya sadarkaa barnoota keenyaa lafa keenye, sadarkaa qabeenya keenyaa lafa geenye, umurii keenya lafa jiru lafa keenye, akka namummaatti akka namaatti yeroo fudhannu hundumti keenya fuula waaqaattis fuula namaattis wal qixxeedha. Mirga qabna. Mirgi namaa umurii isaan yookiin qabeenya isaan yookiin beekumsa isaan oliin ka'u gad hin bu'u. Mirgi sun wal qixxeedha. Isa fudhachuu danda'u nurra jira. Mootummaan kan inni barbaachisu mirga sana tiksuufi. Mootummaan mirga sana tiksuuf immoo sabarraatii aangoo fudhata. Mootummaan saba sana mirga sana tiksine aangoon sun irraa fuudhamee irraa mulqamee warra sirriitti bulchaniitti kennamutu irra jira. Birmadummaan, bilisummaan, dimokiraasiin akka ta'utti qajeelina yaaduu, dhugaa yaaduu, warra gara beezik ta'anii gosa jila kaasnitti deebi'anii safuu yaaduu, oromummaa yaaduu, dimokiraasii yaaduu, bulchiinsa nagaa yaaduu, qajeelummaa yaaduu. Anamma ammaatti qajeelummaa justice kan jibbu amantii argee hin beeku, ilaalcha isa jibbu argee hin beeku. Hundumtuu isa barbaada. Amantiin hundumtuu isa nu barsiisa. Gara sanatti deebi'uu nu barbaachisa jedhee manii waan addaa ta'e tokko miti kanan fidee dhufe. Garuu waan laphee korra jiru waan natti dhaga'amu tokko dubbachuun barbaade. Guddaan sin galateeffadhaa waan na dhaggeeffatanii fi sagantaa biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Ammasitti nagaan nuuf ta'a. Fayyaa ta'a. Waaqayyo sin haa eebbisu.